lama dawa. Jaartii ta'e guutuu qaama isuu itti fayyadamuu ni dandeessa. Yaa itti fayyadamuu dandeessa. Illaa bakka gartee bawuliin baatu bawulii hoggaan sun yoo bakka gartee hudduu malee maqaa biraan baafnu kan jiru maqaa biraa maal jeetii yaamame safuudha waan akkanaan yoo kan jechu taate abbaa ramadaa afaan keessatti of godhi. Nama malee jawaanidha. Dubur jawaaniin afaan arabaatiin dubur. Maqaa biraan qabdu. Gurri amma fakkeenyaaf gurra kanaaf allaa fuudhee waan biraa baasuun qaba. Mee maqaa biraan baasaa hudduu malee maqaa biraan qabdu. Hudduu malee bakka biraa jaartii ta'e guutuutti fayyadamuu dandeessu. Gaafa isin haydii qabdu gaafa isin haydii qabdu akkamitti itti fayyadamte. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam irra jaalatamaan namaa siifii mimaa dhagayyaa nama qabatee qaamtii dhaggeessee waan kan ta'eef siifii mimaa. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha hoggaa isin waan baatii qabdu dhiiga baatii qabdu haga san gartee farjiidha. Afaan Arabaatiin jenna gaa afaan Oromootiin dhorkitanii safuudha jettanii waan hin taane maqaa biraa waan itti baaftan taraa dura. Maqaan kun yoo safuutu ijji amma ija. Maqaa isin qaanfattan. Meeshaa bal'aa jennee wal dura humna irraa bareedaa. Bakka too meeshaa san qofa carqiin hidhee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam taphachiisuu ture. Jaarsa garii jira jaarsa oowwaa danfaa. Jaarsa oowwaa danfaatu jira. Kaayoo gartee waan bishaan firraa buusu malee fayyuu wujuutu jira. Akkam godheeti duba gartee bishaan kana firraa buusuu qaba jennaan sarbaa isii lamaan jiddu fayyadamuu qaba. Sarbaa isii lamaan jiddu fayyadamuu qaba. Bakka gartee hoggaa baasii dhiirri baasiitti jiru bakka san irraa fagaachuu qaba. Takka sarbaa lamaan takka harama lamaan jidduutti fayyadamuu qaba jechuudha.